Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Daree nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha egaan guyyaa irraa kanas qophii baay'ee barsiisaa ta'e kan maalummaa gadaa wajjin wal qabatu qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Namni seenaa isaa hin beekne bishaan gabatee irraati akkuma jedhamu sana viidiyocha hanga xumuraatti daawwachuudhaan maalummaa gadaa walitti hidhinsa gadaa fi uummata Oromoo sadarkaalee gadaa fi dalagaa yookiin gahee hojii isaanii miseensota gadaa hayyoota gadaa fi marsaalee gadaa haala salphaatiin barachuu dandeessu. Chaanaalii Daree haaraa kan taatan baga nagaan dhuftan jecha chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Sirna gadaa fi uummata Oromoo. Uummatni Oromoo biyyoota kaabaa fi baha Afrikaa uummattoota jiraatan keessaa isa tokkodha. Dhaloota Kiristoosiin dura waggaa 300 dura naannoo kana jiraata akka ture barreessitoonni seenaa ni dubbatu. Uummatni Oromoo damee sanyii Kuush yeroo ta'u akkuma saboota Afrikaa kan biroo seenaa, aadaa, amantii, afaan akkasumas falaasamoota hawaasummaa, diinagdee, siyaasaaf xiinsammuu mataa isaa uummata qabudha. Falaasamoota kanneen keessaa sirni gadaa isa tokkodha. Sirni gadaa maali? Sirni gadaa sirna uummatni Oromoo waggoottan dheeraaf ittiin of bulchaa turee fi haala jiruuf jireenya isaa ittiin geggeessaa turedha. Sirni kun uummata Oromoo biratti kabaja guddaa kan qabu ta'ee karaa siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa, amantiif kanneen kana fakkaataniin uummata Oromoo guutummaan guutuutti kan ibsudha. Sirni gadaa bu'uura sirna diimokiraasii addunyaa irraati. Sababni isaas gadaa keessatti walqixxummaan dhiiraaf dubartii kan eegamee fi aangoon karaa nagaa walirraa fudhatamaa kan ture waan ta'eefidha. Sirna gadaa keessatti wanti hundi gadaan wal qabata. Kana jechuun lakkoobsi baraa, duudhaan hawaasaa, aadaan, amantiin, jiruuniif jireenya hawaasaa, ittisi biyyaa, seerriif haalli bulchiinsa uummataa martinuu sirna gadaa kanaan wal qabatu. Sirna gadaa keessatti aangoon waggaa 8-8 walirraa kan fuudhamu yoo ta'u, hawaasni Oromoo hundi sadarkaa umurii isaatiin daa'imarraa hanga jaarsaatti dirqamaa fi itti gaafatamummaa garaagaraa fudhachuun hawaasa kana kan ittiin tajaajiludha. Sirni gadaa Oromoottan saalli isaanii dhiira ta'e qofa ilaallata. Ijoolleen durbaa gadaan qabanii. Haa ta'u malee sirna gadaa keessatti gahee adda addaa taphachuun ni hirmaatu. Fakkeenyaaf haati lubaa cifree ta'uun caaccoo baattee kabaja sirna gadaa irratti ni hirmaatti. Akkasumas yeroo namni tokko gadaa gahe gaafa inni dhaqna qabatu obboleettiin isaa gurra urtiifi. Kun kan argisiisu warri durbaa sirna gadaa keessatti iddoo akka qabanidha. Warri durbaa erga heerumanii booda sirna siiqqee jalatti gurmaa'u. Sirni siiqqee kun sirna mirgaa warra durbaa kan eegudha. Sirni kunis sirna gadaa wajjin walitti hidhata kan qabuu fi sirna gadaa wajjin kan deemudha. Sadarkaalee gadaa fi dalagaa isaanii. Ilmi Oromoo tokko sadarkaalee gadaa hunda keessa darbuu qaba. Isaan keessa yommuu darbus hawaasa isaatiif karaa amantii, siyaasaa, diinagdeef kan kana fakkaatan keessatti dirqama irraa eegamu kenna. Sadarkaaleen gadaa ilmaan Oromoo keessa darban naannoo Oromiyaa keessatti 7 haga 11 yoo ta'an maqaa adda addaas ni qabu. Seerri isaanii garuu harki caalu wal fakkaata. Sadarkaalee kanneen keessaa inni tokko dabballee jedhama. Dabballee kan jennu dhiirri tokko dhalatee umurii 8 ta'utti sadarkaa inni keessa turu jechuudha. Dabballee jechuun sadarkaa gadaa isa jalqabaati. Namni tokko sadarkaa gadaa gahee waggoota 8 erga turee booda gara lubaatti jijjiirama. Waggaa 8ffaatti jaarraa qalee yommuu fixee bahu ilmaan isaa dhiiraa hundi waggaa 8 dhufuun sadarkaa dabballee keessa turu. Ijoolleen kun xixiqqoo waan ta'aniif hojii gurguddaa hin hojjetanii qe'ee isaaniitiin fagaatanii harmee isaanii wajjin ija eegumsaa jalatti naannoo manaa turu. Inni lammaffaan foollee yookiin gaammee xixiqqaa kan jedhamudha. Kun immoo umurii 8 haga 16tti kan jiru hammata. Foolleen sadarkaa gadaa isa lammaffaati. Kunis ijoollee abbaan isaanii sadarkaa yuubaa lammaffaa keessa jiranidha. Umurii isaanii kanatti naannoo mana jireenya isaanii irraa fagaatanii deemuu fi dalagaalee xixiqqaa dalaguu danda'u. Inni sadaffaan qondaala yookiin gaammee gurguddaa kan jedhamu umurii 16 haga 24tti kan jirudha. Ijoolleen sadarkaa kanarra jiraatan fageenya dheeraa deemuun adamoo adamsuu, fardaan gulufuu akkasumas hojiilee ulfaatoo kan biroo hojjechuu danda'u. Sadarkaalee gadaa keessaa inni arfaffaan kuusaa jedhama.
kuusaa kan jennu immoo umrii 24 haga 32tti kan jirudha. Ilmaan sadarkaa kanarra jiran daandii fagoo adamoo deemuun hojii gurguddaa hojjetu, farda gulufsiisuu fi lola shaakalu. Yommuu diinni biyya isaaniitti dhufu diina biyya irraa deebisu lola buttaa irratti kan hirmaatan harki baay'een warra sadarkaa kana keessa jiranidha. Sadarkaan kun yeroo aangoo fudhachuuf itti qophaa'an waan ta'eef ilaalcha guddaa qaba. Sadarkaalee gadaa keessaa inni shanaffaan raabaadorii kan jedhamudha. Raabaadorii kan jedhamu umrii 32 hanga 40tti isa jirudha. Sadarkaa kanatti miseensota as keessatti argamaniif fuutiin eeyyamama. Sadarkaan kuusaa fi inni kun yeroo itti aangoo guutuu qabaachuuf itti qophaa'anidha. Dhuma sadarkaa kanaa keessatti miseensotni gadaa kana keessatti argaman marsaa lubaatti seenu. Sadarkaalee gadaa keessaa inni ja'affaan gadaa jedhama. Gadaa kan jedhamu umurii 40 hanga 48ttidha. Sadarkaan kun sadarkaa hunda irra barbaachisaa ta'edha. Sadarkaa kanatti aangoo siyaasaa qabachuun biyya bulchan, seera itti ilaalanii fi dubbii gosaa furanii fi hojii guddaa uummata isaaniitiif yeroo itti hojjetanidha. Miseensa gadaa ilmaan Oromoo isaan dhiiraa garee 5tti hiramanii gadaa jalatti hiriiru. Gareen isaan jalatti hiriiran kun miseensa gadaa jedhamee waamama. Boorana keessatti ammoo gogeessa gadaa jedhama. Naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti baay'inni miseensa gadaa 5 yoo ta'an bakka tokko tokkotti kana ni caalu. Oromoon dur caffee tokkotti of bulchaa ture. Fageenyaa fi haala adda addaatiin caffeen erga bakka adda addaatti uumamtee kaasee maqaan miseensota adda adda ta'uu jalqabe. Hayyoota Gadaa waggaa 8 sadarkaa gadaa keessatti warri aangoo olaanaa irra turanii fi uummata bulchan hayyuu jedhamu. Lakkoobsi isaanii yeroo baay'ee 9 yoo ta'u isaanis salgan yaa'ii Booranaa jedhamuun beekamu. Haaluma kanaan hayyoota gadaa keessaa inni tokkoffaan abbaa gadaati. Gaheen yookiin hojiin abbaa gadaa hoogganaa bulchiinsa gadaa jaarraa sanaati. Inni lammaffaan abbaa bokkuu tokkoffaa yookiin abbaa bokkuu isa duraa yoo ta'u gaheen hojii abbaa bokkuu tokkoffaa itti aanaa hoogganaa bulchiinsa gadaa isa jalqabaati. Sadaffaan abbaa bokkuu lammaffaadha. Gaheen hojii abbaa bokkuu lammaffaa itti aanaa hoogganaa bulchiinsa gadaa isa lammaffaati. Arfaffaan abbaa caffee jedhama. Abbaan caffee immoo dura taa'aa yookiin dura bu'aa caffeeti. Shanaffaan abbaa dubbiiti. Gaheen hojii abbaa dubbii murtee hayyoota gadaa kan caffeetti dhiyeessuudha. Jahaffaan abbaa seeraa jedhama. Abbaan seeraa seera gadaa kan tumuu fi kan eegudha. Torbaffaan abbaa alangaati. Abbaan alangaa hir'ina seera irratti mul'atuuf kan falmuudha. Saddeettaffaan abbaa duulaa jedhama. Gaheen abbaa duulaa geggeessaa waraana gadaati. Salgaffaan abbaa sa'aa kan jedhamu yoo ta'u gaheen hojii abbaa sa'aa kan qabeenya to'atuudha. Gadaan tokko waggaa 8tiif aangoo irra turti. Aangoon sirna gadaa keessatti marsaa isaa eeggatee yeroo bakkaaf kabaja adda ta'een wal harkaa fuudhama. Abbootiin taayitaa gadaa yeroo turtii isaanii keessatti dalagaa kanneen akka siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa, sirna kabaja duudhaa Oromoo hubachiisuu, dhimma ittisaa fi kan kana fakkaatan dalagu. Yeroo waraanaa dargaggoonni umriin isaanii gahaa ta'e hoogganaa waraanaa jalatti qindaa'uudhaan irratti hirmaatu. Turtii gadaa keessatti abbootiin taayitaa gadaa waliin iddoo yaa'aa jedhamu jiraatu. Yeroo isaaniitti toletti immoo waliin godaanuus ni danda'u. Marsaalee Gadaa marsaa waggaa 40 keessatti gadaa 5tu jira. Namni tokko sadarkaa gadaa yookiin lubaa xumuree bahuuf waggaa 40tti fudhata. Abbaan erga gadaa gahee booda ilmi isaas gadaa waggaa 40 abbaan isaa gadaa itti godhatetti gadaa godhata. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf maalummaa fi sadarkaalee gadaa irratti qopheessee isiniif dhiyeesse kan hangamaa ture. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse Andarajjee Firrisaan ture. Qophii biraa fi mata duree haaraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa Daree Show subscribe, like fi share gochuun akkasumas yaadaaf gaaffii qabdan immoo comment irratti naaf barreessuun deeggarsi keessan na waliin haa turu.